Akkam jirtu jara keenya yeroo dheeraan fudhadhu naagameera feesbuuka kana dadhabeera ammas na ugguraniiru guyyaa lammaffaadha erga uggurame dhiyaachuu hin dandeenye achirratti yaada baay'ee yaaddessaa tokkoon qabadde dhufe yaada kana please share godhaa waliin gahaa Facebook irratti linkii kana namootaan gahaa an share godhachuu waan hin dandeenyeef na gargaara. Kaayyoon koo guddaan yaadni kun bakka hedduu akka dhaqqabuudha. Wanti itti deemaa jirru baay'ee qormaataan marfamaadha. Wanta argaarru gaarii miti. Wanti nama gammachiisu akkuma jiru hunda ammas kiyyoon Oromoodhaaf qophaa'ee jiru baay'ee ulfaataadha. Please yaada kana share walii godha. Miidiyaa gurguddaa irratti yeroo bahe nan dubbadhaa carraa akkasii yeroon argadhe ammatti garuu wanti harkaa qabu kanuma kanaan nu gargaara. Kunis akkuma argaarru Finfinnee to'achuudhaaf qabsoon godhamaaru gama Tigraayin baay'ee ulfaataa fi lafa jala waa meeqaan kan deemaa jirudha. Waan garii Oromoon arguu danda'a. Waan garii immoo arguu danda'a hin jiru. Warri TPLF waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin hariiroo qabaachuu waliigaltee mallatteessuu nutti himaniiru. Waliigalteen kun maal irratti hundaa'a amman bal'aadhaa eessa ga'a wanti jedhu gama Oromootiinis gama isaaniitiinis jechuun gama WBOtiinis gama warra TDFiinis wanti gahaatti uummatatti himame hin jiru. Kun baay'ee yaaddoo qaba. Kun lafa jalatti maal qaba kan jedhu yoo gahaatti hubachuu hin dandeenye dhugaa jiru irratti cal jedhaniituma itti hirkachuun yookiin trust gochuun baay'ee ulfaataa ta'a. Kanarratti waanan jechuu barbaade dubbachuudhaaf kanan dhufe. Akka arginutti Oromoo wajjiniin hariiroo gaarii qabaachuu dubbataa jiru. Oromoo wajjiniin firooma qabnaa kana booda tarsiimoo qabsoo tolfannaa jechuun ni jira. Gama biraatiin immoo aktivistoota warra Tigraay irraa waan hubachaa jirru tokko firoomni kun Oromoo qofa wajjin otoo hin taane gama Amaaraatiinis akka amma qilleensa irratti odeeffamu kana otoo hin taane hariiroo cimaatu tolfamaa deemaa jira. Ilaali. Lolli ammaan tana mootummaa Abiyyi Ahmadii fi TPLF gidduutti deemaa jiru kun interpreteeshinii lama qaba yookaan hiikaa lamatu kennamaafii jira. Warri Amaaraa kaleessa Abiyyiin qabatanii yeroo fiigaa turan yeroo waliin gammachuu qabaachaa turan yeroo injifannoo gonfannee jechaa turan sanatti lolli kun lola keenya hundaa jechaa turan. Gaafa naannoon Amaaraa baay'een isaa cabee harka TPLF bu'u gaafa salphachaa deemanu lolli kun Abiyyi Ahmadii fi warra Tigraay gidduudha warra TPLF gidduudha malee uummata Amaaraa hin laallatu. Uummanni Amaaraadhaa uummata Tigraay wajjiniin akka wal lolee wal cabsu barbaadamaa jira. Kana kan godhaaru Abiyyi naareetiivii jedhu qabatanii suuta as bahuu barbaadaa jiran. Keessaa harka dhiqachuu isaaniiti. Yakka uummata Tigraay irratti raawwatan kana nu keessaa hin qabnu. Abiyyi Ahmadtuu waraana kana hoogganaa ture malee nuti akka hawaasa Amaaraatti keessaa hin qabnu waan jedhu tokkoof of qopheessaa jiran. Lakkuma TPLF Finfinneetti dhiyaachaa dhufuun nuti uummata Tigraay wajjiniin TPLF wajjinis duruu nagaa turre Abiyyi erga dhufee wal dhabne Abiyyitu dhufee walitti nu naqee jechuuf deemu jechuudha. Gaafa Tigraay Finfinnee cabsee seene wanni isaan jechuu deeman maanni warra Amaaraa jechuudha. Hubadhaa dubbii kana sirriitti na hubadhaa warri dhagaartanu. Nama xiqqoo jiraas keessa hangumti jirtan kun na hubadhaa warri booda dhuftanii dhaggeeffattanullee hubadhaa dubbii kana waliin gahaa. Wanni amma baafteen keenya yoo injifanne jedhu ilaalcha warra Amaaraan dura isinitti hima booda kan Tigraayitti isinii dhufe achi booda nu hoo maal fakkaanna kan jedhu sadan kana xiinxalla jechuudha. Amma waa'ee warra Amaaraa irra jira. Lola kana yoo injifanne injifannoon keenya jennee Abiyyiin saamna. Abiyyi dantaa keenyaaf dhaabbate jennee wajjin harka dhahuu dandeenya. Yoo lola kana Tigraay mootamne garuu Abiyyiin of keessaa dhiinnee baafnee lolichi lola Abiyyiif Tigraay gidduuti malee lola uummata Amaaraa laallatu miti kan jedhuuni hariiroo keenyaa fi hariiroo warra Tigraay jabeeffannee isaan erga humnaan cabsanii seenanii booda ammas hafuura keenyaa hafuura firoomaatti deeffannee
Abiyyii fi warra Oromoo rukunnaa akan jedhutu gama Amaaraatiin naareetiivii akkasiitu deemaa jira. Kuni haqa hadhooftuudhaa fudhadhaa. Dubbiin akka qilleensa irratti afarfamaa jiru kana qofa miti. Waanan argeen isinitti himaa jira jechuudha. Waan gama aktivistoota Tigraayiin deemaa jirus, waan gama warra Amaaraatiin deemaa jirus, waa hedduu argallaalee boodan isinitti himaa jira waan kana. Boor garuu ifa baha. Yoo lola kana injifatan garuu maaltu ta'uu deema? Isaan abbaa injifannoo ta'anii Oromoon immoo Tigraay ከተሸነፈ በኋላ እዳው ገብስ ነው ሰጀደሙ ሰነ ta'uu deema jechuudha. Inni galee yoo lolicha mo'ataman Abiyyiin hudduu dhiitaniiti of keessaa baasanii isa qofa yakkamaa godhanii isaaf OPDO qofa yakkamaa godhaniiti ofii nagaadhaan uummata Tigraayitti araaramuu deemu. Maal jetti naan jedha. Jechuun guutuutti yoo ta'uu baatillee irra caalaan Amaaraa kana fudhata. Waan akka shakkinaa kana. Kana bara 1991 gaafa warri TPLF cabsee seenu dura dhaabbataa ture Amaarri jechuudha. Tokkummaan Itoophiyaadhaa diigamee maalii hoyi jedhanii wacaa turan. Diyaaspooraa xiqqoorraa kan hafe warri biyya keessa jiru hundi harka rukutaniiti sirna sanarraa fayyadamoo ta'an. 1991-92 hanga adda bilisummaa Oromoo chaartara keessa turetti dhuguma waan dhiibaman waan moggaatti hafan fakkaatanii turan. Booda gaafa abaawoon chaartara keessaa dhiitamee bahu olola maqaballeessii abaawoo irratti geggeeffamaa ture ni yaadattani kan baddannoofaa fi kan arba guugguufaa. Kun yeroo abaawoo irratti hojjetamee abaawoo xiqqeessuudhaaf sabboonummaa Oromoo cabsuudhaaf yeroo duulli jalqabamu 93-4 kana jechuudha. Humni Amaaraa akka jirutti TPLF wajjiniin dhaabbate, Ihaadeeg wajjiniin dhaabbate. Seenaan irraanfatina. Kana onnan isinitti muke. Seenaa kaleessaati kun inni irraanfatina. Boris waan deebi'een dhufneef hin qabu jechuudha. Yoo cabde yoo humna dhabde akkanuma si godhuu deemu. Yoo humna qabaatte qofa kabajamta, sodaatamta jechuudha. Kanaafuu kanatu deemaa jira ammas ayyaana ilaallachaa jira humni Amaaraa. Akkam sobee qilleensa irraa lafa dhiitu kanan fe'ina. Akkam goonee Abiyyiin nyaachifnee TPL maal ishiin OPDO nyaachifnee ofii keenyaa TPL biratti fudhatama arganna kan jedhutu gama Amaaraatiin deemaa jira. Kanaafuu wanti kana murteessu yoo lolicha mo'atan akkuma amma qilleensa irraa wacaa jiran kanatti deemu. Yoo kun immoo waan fakkaataa jiru miti jechuudha. Kanaafuu wanti fakkaataaru TPLF injifannoodhaan as bahaa dhufaa jiraachuudha. Kana keessatti hariiroon waboo wajjiniin qabu cabee hariiroo Amaaraa wajjiniin qabu deebisuudhaaf lafa jala waa hedduutu hojjetamaa kana jechuudha. Waboo qofatu hin taane OPDO mataan see nagaan bahuuf hin deemtu jechuudha kana keessatti. OPDO shinaatti garaa wanti argitee kun akkuma barbaadde garaa ishee jijjiiratti tokkeetta si tokkorraa luqqiftee tokkotti suuqqatti rakkoo hin qabdu. Garuu OPDO'n warri fayyaaleeyyiin immoo jira beeki. Warri dhugumatti waan amma bara kana Abiy Ahmed Oromoonni aangoo qabatee masaraa jiru itti fakkaatee akka looniitti yaa'aa jiru jira jechuudha. Jarri akkasii amma nyaatamuuf deemu shakkiin qabu jechuudha. Jarri akkasii Oromoo birattis tufameera. Gama Amaaraatiinis warra ibiddatti darbatamee ofii nagaa ittiin bahanudha jechuudha jarri kun. OPDO harka OPDOtiin ibidda qabatanii ofii Tigraayitti araaramuudhaan deemaa jiru jechuudha. Ni fagadu. OPDO'n baay'ee waan kana beeku natti hin fakkaatu. Ammallee akkuma looniitti yaa'aa jiran jechuudha. Akka Oromootti akka hubannuuf malee OPDO gorsuudhaaf onni hin qabu. OPDO'n anaaf diina guddaadha. Warra dhiigaati nuti. Kun kana gama Amaaraatiin wanti jiru. Gama warra Tigraayinoo maaltu jira waan jedhuun immoo itti dhufa. Gama isaaniitiinis exactly waan kanaan wal fakkaatutu jira. Qilleensa irratti kan nu lolaa jiru mootummaa Abiyyii fi humna faannoo Amaaraatii, milishaa Amaaraatii yeroo jedhanu irra deddeebitanii dhageessaniitu ta'a. Dhugaadha. Qilleensa irratti kan deemaa jiru kana. Harka lafa jalaatiin garuu maaltu deemaara kan jedhu ilaala. Yeroo hundumaa isa qilleensaa qofatu hin taane isa lafa jalaatiin nuti kan xiyyeeffannoo kennuu fi qabnu. Amma lafoota to'atanii jiran adda addaa gara Walloo kana keessaa ibin Gondar Kibbaa waan akkanaa kana keessatti maaltu mul'ataara. Hawaasa Amaaraa yeroo jaaran maal godhaa jiru? Abiyyitu ibiddatti isinii oofa malee nuyi dantaa keenya tikfannee nagaan waliin jiraachuu dandeenya. Nuti bulguu miti. Juuntaa yeroo jedhanu akka bulguutti akka bineensaatti nun laalinaa. Kana kan godhaaru Abiy Ahmediif bulchiinsa isaati malee uummanni Amaaraa waan akka hin beektan cal jettanii jala oofa maartanii.
kan jedhutti itti himamaa jechuudha. Kun yeroo itti himamu hawaasa Amaaraa keessaa warri fudhataa jiru baay'ee jechuudha. Irra hedduun isaanii yaada kanaan amanaa jiran yaada kanatti jechuudha. Dhugaadha jedhanii. Hanguma humni TPLF jabaataa dhufuun hanguma Finfinneetti siqaa deemuun hawaasni Amaaraa kun harka dha'uufi jalqaba jechuudha. Fudhachuuf deema sirna haaraa dhufu jechuudha. Eenyu kophaa'uu deemaara? Si'i jechuudha Oromoodha. Kana beekuu qabda. Dhuguma sitti hin fakkaatin. Waba wajjiniin alayaansiin uumamee maal yeroo jedhamu kana isuma qofa qabattanii akka farda gaarii gugum jedhaa sanuma jala qofa warri yaatan dubbii kana dhaabbadhaa xiinxalaa. Kun jira. Gama warra TPLFinis nuti uummata Amaaraarraa rakkoo hin qabnu. Even al tokko miidiyaa irratti dubbachaa jiru amma. Nuti uummata Amaaraa wajjiniin rakkoo hin qabnu. Rakkoon keenya sirna Abiy Ahmed wajjin qofaa jechaa jiran. Maal jechuudha? Kaleessa akkas ture lolli kun. Nuti Oromoon maal jechaa turre? Lolli kun lola naannoo Amaaraatiif naannoo Tigraay gidduuti. Lola warra ristii deeffannaadhaaf lolu naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduuti Oromoon laallatu innitti Oromoorraa hambisaa ol baane jechuudha. Lola sana Oromoo hin dhaqiinsi laallatu jechaa baane ammas jechaatuma jirra jechuudha. Dhugaadhasi. Garuu amma yeroo politikaa bira gahamu yeroo aangootti dhiyaatamaa dhufamu maal jedhamaa jira? Gama TPLFinis jechuudha. Lolichi lola sirna Abiy Ahmed wajjiniiti malee lola uummata Amaaraa yookiin immoo hawaasa Amaaraa laallatu miti. Kan jedhu naareetiiviin akkasii tolfamaa dhufaa jira. Maal jechuudha isa jedhu gaas keessatti hubadhaa. Sirna Abiy Ahmed jechuun sirna uummata Oromoo bakka bu'u miti. Kun ifaadha. Ni beekan. Akkuma Oromoon of beeku isaanis ni beekan. Akkuma Oromoon sirna Abiy ofirraa tufee ittiin ajjeefamaa jiru, ittiin hidhamaa jiru, kana tolcha ni beeku jechuudha. Garuu aangoo siyaasaaf jecha uummata Amaaraas waa amansiisuu qabu beektu. Amma dheengadda wal ta'iinsa jedhamee DC'tti mallatteeffamee jedhamu sana dhugaan seenaa. Doesn't work alone. Kophaasaa waa'ee Itoophiyaa wanti sun amma bakka bu'ee milkaa jedhanii yaaduun rakkisaa. Sababni isaa maanni jaallatamee jibbame hawaasni Amaaraa Itoophiyaa keessatti Oromoo xaanee uummata wayyaba. Kana haaluu hin dandeenyu. Walta'iinsa sana keessa ni jira paartiin Amaaraa wayii argitaniittu hin jiru. Kanaafuu waan tarii suphanii fidanii geessanii nama amaawwanni paartii Amaaraa wayii tolchaniitti dabalullee ta'a malee oduma milkaa'ee jechuudha bifa sanaan. Wanti ittiin diraamaadha. Diraamaadha. Malee warra amma achi jiran sana hunda akka politikaatti political correctness itti amanu wajjin hojjennaa jedhu warri Tigraay. Garuu realitii ground irra jiru lafarra jiru Itoophiyaa keessaa immoo yoo ilaalle uummata Amaaraa amma nagahu wanni represent godhu wayii tokko walta'iinsa sana keessa jiraachuu qaba. Sana tolchaafii jiru ta'uu danda'a. Warri Amaaraa keessaa sanaaf of qopheesse baay'eetu jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jaallatamee jibbamee warri TPLF hariiroo uummata Amaaraa wajjiniin qabanu tolfachuun isaanii dirqama. Yoo politikaa Itoophiyaa keessatti roolii guddaa taphachuu barbaadan hawaasa Amaaraa wajjiniin akkama deemamaa jiru kanatti lola qofaan hin deeman. Sanammoo araarsuudhaaf maalitti fayyadamuudha dubbiin? Waan amma kana hadhaa'ee dhufee as ga'e kana araarsuudhaaf maalitti fayyadamu beektu? OPDO akka qoraan ibiddaatti fayyadamu jechuudha. OPDO qofatu hin taane walumaa galatti dantaan Oromoo as keessatti akka qoraan ibiddaatti shidamuuf deema jechuudha. Maal akkamitti? Abiy Ahmed Oromoo keessaa bahe jaallannee jibbine jechuudha. Diina inni hin qabne. Diina hama Oromoo hunda caalaa Oromoo diinoonfate yoo ta'e illee jaallannee jibbinee garuu Oromiyaa keessaa biqile waan ta'eef namoonni inni akka Oromootti muudee sirna sana keessaa qabu hundi immeejii Oromootiin ibsamuuf deemu jechuudha bor. Mootummaa Oromootu buqqa'e jedhamuuf deema jechuudha. Mootummaan kun mootummaa Oromootiin miti. Mootummaa eenyunuu caalaa Oromoo diinoonfate malee eenyunuu caalaa Oromoo lafarraa xaragaa jiru malee mootummaa hamma dur TPLF Oromoo miiti caalaa Oromoo miidhaa jiru malee duris TPLF wajjin miidhaa bahan actually amma immoo sana daran kan miidhaa jirudha malee waan Oromoo represent godhe maqaa Oromootiin sekoondii tokkoof waamamuu danda'u miti sirni Abiy Ahmed. Garuu hariiroo Amaaraatiif Tigraay tolchuuf jecha naareetiivii akkasiitu uumamuuf dirqama ta'a jechuudha. Sirni kun sirna Oromooti. Oromootu bakka aangoo baay'ee ture. Jaallanne jibbine egaa maal orma OPDO
Oromoof diina gurguddaa ta'uudhaan beeknu kanatti aangoorra jira jechuudha. Kanaaf gaafa aangootti dhiyaatan isaaniin Oromoo godhanii dubbachuuf deemu. Amma qabsoon Oromoo as keessatti maalni kiyyoo akkamii akka seenee jiru hubadhaadhaafiin kana hunda dhufe jechuudha. Amma naareetiivii gama Amaaraatiin tolfamaa jiru, gama Tigraayiin tolfamaa jiru, akka inni itti wal fudhachaa deemaa jiru, hanguma injifannoon as dhiyaachaa deemuun akka inni itti wal fudhachaa deemaa jiru. Erga laallee booda nu hoo eessa jirraa? Hiriirri keenya bakka kam jira kan jedhutti dhufnaa jechuudha. Akkuma beeknu qabsoon keenya yeroo ammaa kana kan ittiin bakka bu'ee jiru, kan abdatamee jiru rabbii gaditti waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo warra TPLF wajjiniin tumsa jaarradheeraa jechaa ture. Jechaas jira. Tumsa kana garuu uummata Oromoof ifan goone gaatti. Kun balaas qaba, faayidaas qaba. Faayidaan isaa tumsa akkasii iccitii irratti hundaa'a waan ta'eef iccitii isaa isaantu beeka. Iccitii sana qabachuun isaanii waan gaarii. Haa ta'u malee balaa bor dhufuu deemu hambisuudhaaf garuu qabiyyeen walta'iinsa sanaa sun maali kan jedhu yoo xiqqaate mooraa qabsoo Oromoo keessatti qaamni beekuu qabu jira. Yoo akka amma deemaa jiru kanatti wanti hundi dhokatee deema ta'ee fi wana nama gama Amaaraaf gama Tigraayin kana deemaa jira lafa jala siniin jedhu kun dhugoomee waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa ittiin TPLFin aangoo qabsiisan qofa ta'uuf deemaa jechuudha. That is dangerous. Kana akkam waa hundumaa ukkaamsinee baasa gara deemnu kanatti qofa deemna taanaan wanti jarri ittiin as bahaa jiranu baay'ee hamaadha. Jaallatamee jibbamee TPLFin kan aangoorraa buqqisee qabsoo Oromooti. Kana namni irraanfate jira waggaa 3 dura bar fagoo miti. Qabsoo Oromootu Finfinnee irraa isaan baase. Qabsoo Oromootu gaafatama guddaa aangoo biyyattii irratti qabanurraa buqqisee baasee Tigraayitti galchee achitti ammoo jarri Amaaraa fi Abiy Ahmed itti duulanii cabsanii holqatti galchanii jajjaboo isaanii meeqarraa ajjeesanii haaloo ammana hin jenne akka garaa kaayyatan isaan godhan jechuudha. Haaloon sun Oromoo irraa dhufa. Jalqaba shakkii tokko hin qabu. Kanarratti waan jarri ifa bahee dubbate dhageenyan cal jettanii nama amanina. Gama TPLFin amma ifatti Oromoo kaleessa imaammata dogoggoraa sirratti geggeessaa turreef rakkoon kun nutti dhufeedhanii ifa bahanii akka hooggansa TPLFitti yeroo itti dubbatan dhageessaniittu namni dhageessan yoo jiraattan naa qooda. Hin dhageenye. Baay'een itti dhiyaadha afaan isaanii nan beekaa hin dhageenye kanarratti. Akka godhanullee hanga dhiibuutti faa namoonni tokko tokko godhaa yaalaa turan jechuudha. No, akkasitti dubbachuun barbaanne jirri. Poolitikaadhaaf ni jedhu waa tokko tokko. Isaan keessaa namni jedhu jira, namni hin jenne jira. Namni jedhu jira, namni hin jenne jira. Kan adda baasaa beekaa. Hunda jedha akka hooggansaatti imaammata wal fakkaataa yookiin immoo waan kaleessaa dogoggora ture kan jedhu konviinsi wal godhaniiti deemaaran jettanii hin gowwoomfamina. Kanaaf TPLFin abdachuun daangaa qabaachuu qaba. Wanni abdatanis hin jiru garuu waliin hojjechuudhaaf akka Amaarri lafa dhiitaa jiru kanatti jarri kun tumsanuuf ta'u jenneeti yaanna. Hundinuyyuu security mataa ofiitiif jecha tumsa barbaada. Iddoo akkasitti tumsa waliif ta'uu dandeenya ni jenna garuu daangaa qaba. Utubaa manaa hanga dhiiban qaba, hanga dhiisan qaba kan jedhamu sun iddoo kanatti hojjeta jechuudha. TPLF wajjiniin amma deemuu dandeenyu qabna, hamma shakkinuu qabna. Maaliif madaa baay'ee qabna kaleessa waan ta'eef. Jarris akka isaan madeessinee jirru beekan waan ta'eef. Sanarratti hooggansi gama Oromootiif hooggansi gama TPLF officially iccitiidhaan lafa jala waa jedhanu kanaa miti. Officially ifaan ifatti walitti bahanii dhufanii wal dura taa'anii siyaasaa darbe irratti herrega yerootti godhan hin argine dhageenya. Kan barbaachisu immoo kana. Dhugumatti Oromoof hawaasa qabsoo Oromootiif hawaasa qabsoo Tigraay gidduutti tumsi dhugaa ta'e amansiisaa ta'e akka dhufu yoo barbaadame hooggansa siyaasaa gama Oromoo jiruu fi uummanni Oromootti amanu hooggansa siyaasaa gama isaaniitiin jirutu walitti dhufee officially dubbatee kaleessa kun dogoggora ture.
isinis kana balleessitanii turtan nus kana balleessinee turre kan jedhu irratti dibeet godhamee waliigaltee namni ta'e yoo jiraate we trust that. Kanatti ni amanna yoo jiraate jechuudha. Amma wanni waraanni bilisummaa Oromoo jira kana wajjin hin godhe maal fakkaata kan jedhu an akka mataa kootiitti hin beeku. Hin beeku jedhee